بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سجنتان أما تجروا بوردي وجرا وتشيستو منمري والآن نانو أورميا برا كمالما في تربة إبسا ميديا كنمو جيس هاج راجتشو أكون بيكمو ومن كينيس بي كينيس بوابي قداكي سدربي جرا هر أرقم نكان الرجيني را جرا كان الرجهو في مو هند درا ربي وان كان نولافسي أسين نجهو ساف قلت قلتنا في الحمد لله رب العالمين. اتيان سوتينس ومن كينيس موتمان كينيس وان هر أرجن كناف عرسا كفلمي هندو مافو ربي قلت سنيف هذه بوجنا هندم تو هقلتهم أكون بيكمو جران هر أرجني أديم سهر اتجركون بوابه قداكيس ركو في قدراف ركو قداكيس دربي ومن كينيا جرا هر كان الرجيني جرا جران كونيس أكو مغافي كينيا توري فلانون كينيا مجلسني كينيا سغالي كينيان مسجد كينيا تي حافلن نكجر آدنو سنقبتي أمني كينيا وان تاننجرو هرمو الحمد لله ربي نملكيسي جرا كينيا أرغني أكا اتفايدنو أمة كينيا وقامني كن إسا إلالو هندو مافو واميتش كينيا دبرسنا أكا تبعات أكا لافات ونين أرغمني كوني إدى أرغمي مو اتفايد ما سارتي اتباكوك أبنا اتفايدتوك أبنا سغالين نمتوكو بؤا قدا هيكا قدا وانك أبدوف ومن كينيا حالو مجرو كيس تأي سغاليسا درق الماهي أچيبو دمو سغاليسا كنوتي اتياده همبرباچسا أكو بيكمو إبسكون إبسا ميديا إسا جلق بايوتا ويو كرا أدى أداتين ومن كينيا أكن هباتو هباتشيسو في يالين قرقودان قد أما تريرا أما بودسمو إن شاء الله إبسيستئي هباتشيسني اتفوفا حراف إبسا ميديا كنمو كان الرتي وبوليسكيا بريسان بوردي فلنو أوروميا إبسا ميديا كان سنيف اندبسا غرسات سندبرسا غلطوما. بسم الله الرحمن الرحيم. مقارب بيتينين إسا رحمني إساب الآفي أكان مررفتاتين جلقبا فلنو مجلسا براكم لماف قد تربا إلى الجسي بوردين هجرا وشيفتو فلنو منمري أولانا إموت إسلام ما أوروميا إرا إبسا ميديا فكنمي أدوليس أفر كما لماف قد تربا محرمة كل أجاء كما تكو بفريف أفرتمي تربا فينفني بوردي هجرا وشيفتو فلنو أوروميا erga itti gaafatamummaatti dhufee ji'a 5 ta'eera. Boordichi hojiiwwan boqonnaan duraa raawwate keessatti gurmaa'insa sadarkaa godinaa kaasee hanga masjiidaatti gurmeessaa tureera. Haalli gurmaa'insaas hirmaachisaa fi hunda kan hammate akkasumas gurmaa'insichi taask foorsii fi tola ooltota raawwachiistuu filannoo kan of keessatti qabateedha. Qondaaltonni filannoo sadarkaan jiraniif leenjiin hubannoo qajeelfama sanadaawwii filannoo fi galmee filannoo irratti kilaasaraan qooduun kennamaa tureera. Raabsaan kaardii filattootaa fi waraqaan galmee filattootaa godinaalee fi magaalota hunda keessatti kan raawwatamee fi akkasumas masjiidota baay'ee bira kan gahee ta'uu isaa filannoon majlisaa bara 2017 kana kan adda isa taasisu galmeen filattootaa bakka neetworkiin gaariin jirutti jechuunis magaalaa irratti karaa onlaayinii ta'uu isaati. Bakka intarneetiin hin jirretti galmeen bakka intarneetiin jirutti fiduun siistama keessaa bifa ittiin seensisamaa jirutu jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan galmeen filattoota guutuu Oromiyaa keessatti kan jalqabee fi uummanni musliimaas bifa gaarii fi ho'aa ta'een masjiida isaa irratti galmaa'aa jira. Filannoo bara kana geggeeffamu irratti galmeen filattootaa dameewwan 5 irratti kan geggeeffamu yoo ta'u
إسانيس دمي علموتا علماء صدركا درا علماء صدركا قد قليسا في علماء صدركا ولانا جتون بكسديتي كان قدامي آيجود لما فرت دمي هيوتات دمي هيوتات جتون دقري جلقبا في إساؤل كان قب يوكان مو كان قبد سدفرت دمي هواسما أفرفرت دمي دبرتوتا شنفرت دمي درقاقوتا umrii waggaa 18 hanga 35 gidduutti kan argamu keessaa filatee irratti hirmaachuu kan danda'u namni umriin isaa waggaa 18 ol ta'e kamiyyuu yeroo galmeef dhufu damee shanan keessaa tokko filachuun galmaa'uu hin danda'a jechuudha. Adeemsa filannoo kana irratti kaadhimamtoonni guyyaa filannoon dura sosochii duulana filadhaa taasisuun kan hin ayyamamne ta'uu isaa hubachaa filattoonni hundi guyyaa filannoo akka nama sagalee kennuu dhufuutti hirmaachuun damee isaaniitiin marii gabaabaa erga taasisanii booda nama 5 of keessaa eeranii filmaataaf kaadhimu. Namoota 5 filannoof kaadhimaman keessaa namoonni sagalee caalmaa argatan maqaa isaanii fi sagalee hundi isaanii argatan jama'aan masjidaa hundi akka beeku ni taasifama. Umarratti ummanni muslimaa hundi filannoo kanarratti nama naaf ta'a jedhu karaa ifaaf bilisa ta'een akka filatu taasisuu keessatti hirmaannaan hawaasa muslimaa barbaachisaa waan ta'eef si'aayinaan akka hirmaatuu fi milkaa'ina filannootiif qaamni martuu tumsa akka gootanu maqaa rabbii guddaatiin isin waamna. Filannoo dhaabbata cimaaf filannoo majlisaa bara 2017 ilaalchisee boordii hojii raawwachiiftuu filannoo mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa Oromiyaa irraa ibsa miidiyaaf kenname adoolessa 4 2017 Muharram 16 1447 Finfinnee.